Harka fuunee kabajamtoota daawwattoota Bridge Media nga Bridge Arts akkuma kanaan dura barame warroota artii fi artii duuka jiran qabannee isiniif dhufuu keenya itti fufneerraa har'a deebinee wal agarreerra keessummaa keenya har'a baga nagaan dhufte. Baga nagaan eedani. Ayyee Bajigaa Waarii maqaan kee adda. Bajigaa Waarii guddataa jimaan jedhama adda. Bareedaadha jechuudha. Guddaa galatoomii. Ayyee keessummaan keenya har'a Bajigaa Waarii akkuma of beeksisuuf yaalte namoota artii keessa bulan keessaa yoo xiqqaate waggaa 15 fi sanaa ol akka dura haasofnetti yookaan immoo odeeffannoo kee akka hin qabutti bara milineemii yookaan 2000 keessa waan artiitti makamteedha. Mee isumaayyuu dursiitii Bajigaan artiin dura eenyu ture, eessaa ba'ee, eessatti baratee kana kanarraa kaan? Ulfaadhu horii bulii akkuma isin jedhe Bajigaa kee Waarii guddataa jimaa hodaanaan jedhanii kan dhaladhee guddadhee asuma giddu galeessa Oromiyaa Finfinneedha lixa shaggaroon jedhe aanaa Ejeree ganda baadiyyaa Iluu Agaa jedhamutti barumsa tokko akka ja'a achuma Iluu Agaan baradhee magaalotaatti immoo torba haga 11 booda dhimma siyaasa firda deebiidhaan natti guddannaan 12 haga digiriiwwan adda addaatti jechaadha Finfinnee gara keessan baradhe. Kana jechuun almost Finfinnee keessa amma 99 kaasee waggaa 17 jiraadheera. Gabaabinumaan Bajigaan kana aartii akkuma jette akka lakkoofsa faranjii 2008 asii achuma keessa irraa. Hiriyaa tokko gurbaa Amboo tokko Geetachoo Nagaasaa jedhama isa wajjin albaama dalagnee turre. Baruma 2003 albaama guutuu dalagnee albaamni sun sirba 10 of keessaa qaba. Sirba 10 san keessa torba kiyyaa sadii kan isaati. Yeroo sanatti Jaanuwaarii 2008 sanii mana muuziqaa Makkoobilii jedhamutti raabsinee turre. Makkoobilii. Sirbi kurnanuu akka carraa ta'ee viidiyoon itti hojjetamne hundi isaaniitu oodiyoo dhumaanii. Sirboonni naga kana actually akka hojjannee miti sirboonni gatiin hojjetame maal hojjetame baay'ee ulfaataa fi rakkashaa wayii ture. Sirbichi garuu akka carraa ta'ee yeroo sanitti kaasetta koppii dhiyaate keessaa yookiin mastarii 60,000tu dura maxxanfame. 45 guyyaa sadii keessatti gurguramee gara gabaatti ba'e. Bajigaan sanii achi gara barumsatti goreeti jireenya dhuunfaa jiraachaa ture. 20 akka faranjiitti jechaadha. Gara weellisuutti deebi'ee sirba ilaa qeerroo tokko hojjeteetiin hagas mara beekamtiin arganne Zee Entertainmentii irra jira. Sanbooda immoo sirba Kooyyaa Galaanee jedhu wagguma isaatti 2021 Oktoobar na fakkaatee waggaa sadassaa dhufaadha. Achuma innillee Zee irra jira. Viidiyoon akkasii ammas kan istiidiyoo jijjiiru Bajigaan nama akkanaati gabaabinumaan. Firaagmentii seelaa godhe yoo seera ibsurree baadhe. Baay'ee bareeda. Waan ati amma kakkaaste kana irra deebinee bal'inaan yeroo qabnu keessatti kaasaa deemna. Egaa muuziqaa yeroo jalqabaa fi 2008 akka warra adiitti jechuun akka keenyatti bara 2000 waan akkasiiti. 2001 yookaan 2002. Dhuguma. Jalqabni isaa keenyatti 99 iyyuu kaasetti waggaa ol fudhatee hojjetamee dhumuu fi gabaarra kan oole ji'a amajjii 2020 yookiin milineemii bara sanii jechaadha. Ji'a jaaffaa akka lakkoofsa biyya kanaatti jechuudha. Dhugaa keeti. Sirba sana egaa baastee booda sadarkaa barumsaatti fuftee hanga MA maal kanarree ergasii sirbaatti abdii kuttee barumsatti jette. Galatoomii digirii tokkoffaan afaan addaa kutee dhiifama digirii tokkoffaan qixxee gaheera hoggasuyyuu manaajimentii barachaan ture. Maastarsii maaloo sanbooda sirbichi hojjennee abbaan mana muuziqaa yaa waan maasitti waan miidiyaaf madaallee akka adda ta'eetu adda citee maallaqa isin arganne akkuma ni keessa kootti badhuttanii amma hunda nan laalaa aartiin Oromoo dargaggeessa hundaaf eenyu yoo ta'e morolles si kafalchiisa malee isin kafalu jedhaan. Maal kana naan jettee yotte nuti akka Oromiyaa keessatti miliyoona 60-70 yoo jennu agayyoona allaallu weellistoota ija ta'aniif muraasa kan artiirraa argatan yookiin artii itti nyaatanii itti jiraatan. Kanaaf artii itti carraaqxaa itti ijoomtallee itti rakkattallee itti dhokottallee gatii kaffalaa yoo jette ani gara kiyyaan fudhu. Kana jechuun artiin keenya guddateera. Isteeppii baay'ee gara siyaas dhufeera. Ammayyaa'eera weellistoonni baay'atan sagalee kiiloolee maal baay'ee gabaarra kun bareeda. Gara naan guddaa jira. Garuu akkuma jenne artiirraa nyaata itti bultaa artiin jireenya keenya ta'a akka warra keenya ollaa keenyaa fi warra akkuma biyyattiin paaretti olaallu saboonni xixiqqoo nu gadi ta'anii namoonni muraasni ba'anii carraa dhuma isteejii argachuu carraa naayit kilaabii kana maaloo jennee artiin kafalan hin kafaluudha akka jettan hubannoon kiyya. Maaliif
waggaatti giddu galeessan akkuma jechuuf yaadatti amma weellistoonni amma 800 ta'an viidiyoo qeenxee tokko waggaatti hojjechuu danda'u. Giddu galeessan kana keessa nama 10 ta'an kan artii keessa jiraatanii ittiin jiraatan. 700 maaluun fiildii hojii biraarra jiru akkuma kiyya. Kanaaf asiin jedhee. Atillee artii cinaatti sadarkaa barumsaas gaariin qaba jetteerta. Sanaan hojjetaa jirta jedheen yaada artii cinaatti sanatu siif utube jedheen yaada. Guddaa galatoomii sadarkaa barumsaa cimaa hin qaballee jedhee yookiin gaariin qabalee dubbachuu baadhu dhuguma daabboodha ittiin jiraachaa jira buddeena sana bilcheessaa jira. Sanaati deemu. Akkuma dura jala digirii tokkoffaa fitee manaajimentii garuu barsiisan ture isaan. Afaan Ingiliffaa ittiin barsiisaa ture. Barsiisas turte? Immoo manaajimentuu kanaan spoken grammar Ingiliffaa afaan itti barsiisan ture. Waan isin ijaa'amne jechuun mana barumsaa akka Seent Mikaa'el School of Tomorrow jedhamu keessatti qacaramee yeroo muraasaaf sanii waggaa 5 barsiiseera. Barsiisaa akka ta'e Adimaas illee barsiiseera tokko san jechuun fuulli barsiisaa hin beeksisa. Kanaaf kan na fayyee irratti hin jiru amma biizinasa bulchiinsa humna namaa keessa Human Resource Management ofiisariidha hanga dipaartimentii daayirektoreetti jechaadha amma ittiin jiru. Manuma barnootaa ta'eeti garuu waan biraati. Dhiiseera isa. Seektara amma barsiisuma Adimaas cinaattan barsiiseera ganachii bahee galgala ijoollee digirii baratan malee amma bulchiinsa guutuutti kaampaasii biizinasa koonistiraakshanii warra oomishu kana keessa erga barsiisummaa dhiisee yoo xinnaate dirjiitota 6-7 keessa hojjedheera istiil amma dabalee jechuudha. Kanaaf buddeenni kun achirra naanna'a. Artii namas keessuma kootti mana ijaarrateerti garuu istiil artii irraa fudhachaa jiru tan kennaa jira malee. Beekamaadha. Akkuma dura kaasuuf yaalte inni baay'ee fayyadamuun hin jiru. Keessumaayyuu warra dura budeeyyii ta'an caarraan tokko gara YouTube kanaan reefu fooyya'aa dhufe natti fakkaata malee warri 2000 fi sanaan dura egaa ummatumaaf dadhaban jechuun ni danda'ama. Dhugaadha. Kuni waanuma hundi keenyaa beeknudha. Sirba kee duraa saniin kaaseeticha sana keessatti sirboota torbaan dalagee jette. Achi keessatti yeroo mana barumsaa jirtu fakkeenya roorroon natti cimee tananii barumsa faadhiisuuf gaheera yookaan achi sokkuuf achi maquuf sadarkaa isaanirra gaheera jetteerta. I think sirboota keessana keessatti illee sirboonni qabsoon dhabaman jedhee yaada. Wanti yeroo sana fakkaatu. Dhugaa keeti. Galatoomi. Kanaan immoo ol qabatee sirboota fakkeenya Amboottis akka hidhamte. Caarraa kanaan immoo sirba sanaan illee waa'ee sirba saniitis namni wajjin haasofte jira. Kana sirraan harkaas. Guddaa galatoomii. Dhugaadha akka lakkoofsa biyya kanaatti 94 ka'ee manni dhaatii fi qabsoo Ambootti hidhamuu fi walba qabata wanni isaa jalqabaa hidhaan jalqabee 94 akka biyya kanaatti waggaasitti ani barataa kutaa 9 ture. Yeroo muraasaaf ji'a tokko addaan kutee milkeetti deebi'een barannee nu dhiisanii 96 waggaa lama isaa jechuudha kutaa 11 baradhu. Walootatti ji'a 4 hidhamne haasan booda ji'a 4 waan ta'e hambuu karchalleedha hin fayyee. 97 adabamnee taaddanoo laakutanii 8 immoo itti deebine. 8 deebinee barumsaa gayyuun bara ji'a lama barannuuf fudhanii amma Ambootti nu galchan. Yeroo sana akkuma jedhe gaanii anaaf albama 3-4 qaba harka kiyyarraa akkaan barreessutti akka nu badhutti ija nama biraatiin oo gulaalame inni maal akka ta'u waan hin beeku. 96 ji'a jaafaarraa kaanii hambuu jirraa carraa saniin amma ijoolleen Andina jaalataa jedhamanii fi Zawuduu Saattichaa Waaqoodha. Ameerikaa ijoolleen kullachuu ija isaaniitiin Haacaaluu baree karchallee Amboo keessatti. Haacaaluun bijigaan sirba barreessa kan jedhan itti maniiru. Na dhufee tanan dabtaran qaba hunda isaa kaan sammuu keessa hin qaba kaan nooti irratti kan barreessatti agarsiise tanan hunda isaa anaaf gara sirba 20 na ilaaleeti. Kun ija Haacaaluu hundeessatiin sirba 20 dhiiseen kunoo sirba dhuunfaaf mana farsooti sirboota barbaadde malee gatii sirbaa tokkoof keessaan qabu naan jedhe. Na yaadadha hoggasa maragaan kiyya guddaan nama lafa jiru keessa weellisaa Kabbadaa Wayyeessaa hin beeku yeroo sanitti hora hamboo sirba hora hamboo keessa saampilli isaa hojjetamee jira sirbi 3 abbaa abbaa dureessa koolota bitiin horsiise maal jedhu achi seenee jira Kabbadaa reedhamee akka carraa gurbaa qabsaa cimaa tokko amma eessaa akka jiru hin beeku Indaalaa Gammachuu jedhama achuma magaalaa Amboo sanaa dhaloota inni barata akka ta'e natti mani anaaf Haacaaluu nama lubbuu isaa irra keessatti rabbi dhiifamaa godhuu fi siree Indaalaa irra rafaa oolla. Jechuun barataa ta'ee 95 ka'ee akkamitti akka hidhamee seenaa keessa dabarsuuf yeroo sanaa gulaale sirbicha. Sirbi kiyya Haacaaluu Hundeessatiin artist Haacaaluu Hundeessatiin gulaalamee kufee siin jedha gabaabinuma.
Yeroo sanitti mana hidhaa yoo deemtu Hacaaluu wajjin wal argite. Achita wal bare. Ana wal bare iyyuu balaa Andiina Jaalataa fi Darajjii Hundee jedhe isaantu natti fide. Hin barreessan illee sirba innaan ana Hacaaluu nan arga 96 achi keessatti. Garuu wal hin dubbisnu nan arga nan beeka. Baay'ee jechuun hin barsiisaa kubbaa miilaa bakka taphatanitti itti suuqu wal hin dubbisnu nan arga. Garuu balaa Darajjeetii fi Andiina saniin wal barree walitti dubbachuuf jalqabne. Sana booda sirbicha inni ilaallanii karaa kallattii artiitiin oo laallamu ijaartiitiin oo madaalamee gulaalamu qaba irra deebi'amee ilaalamuu qaba jedhee si gulaale. Naa gulaale dhuguma dubbachuuf taane gulaalee kana fudhunaan hin jenneenni ani adoolessa tokkoon bahee barasuma 90 jedha mana hidhaati waa bidhaan baane qarshii achi otoo hin bahin dura iyyuu nuti ji'a tokko zoonii qajeelcha poolisii zoonii jedha achitti deebisan achi keessaa baasanii achi waa bidhaan baane san booda carraan Hacaaluu deebii argachuu hin turre jechuudha. Sirboota sana ani fudhee tanan inni jedhe san keessaa gara kurna tokko gateen ture amma ta'e fudhee sirbii yaa Finfinnee jiru kaasasa keessa hojjetameera already. Kun walaloo isaa odoo sirraa bareeda dhiyaannaa godhe albaamii mataa tureen albaamichaa tokkummaa Oromoodha. Yaa Finfinnee caffee odaa nun taaneef sin taane qaama luqqiseedha sirbichi achi keessatti hojjetameera. Kana walaloo isaa odoo sirreessitee naan jedhee ture. Kanaafuu sirreessitee sirbitee sirree kaasasaan keessatti ta'eera. Kanaafuu carraa baay'ee keessa dabalatee sirboota baay'ee barreessitee achi keessaa immoo kan gattee kan baastee jira. Dhugaadha. Sirboota torban san keessaa kuni tokko jechuudha. Tokko Ayyemee sirboota duraanii san keessaa akkasumatti biran dabarru garanatti dhufuu keenyan dura yaadannoos gatii ta'uuf sirboota torban sana keessaa kan jaalattu xiqqoo ishiirraa kaasnee dabarra. Yaa Oromoo kan jette sanis ta'uu mala tokkummaa kan jette sanis ta'uu mala yeroodhuma sana yaadachuudha. Tole amma gabaabinaan kana yaadadhu tokko milikii na gorsu milikee dadhabee taa'in bu'aa abbeen kun kilaashidhaan na qaqqabeedha jechuun abbeen kiyya faazarii dhalchuun wanti akkasitti milikii na gorsu milikee dadhabee taa'in bu'aa abbeen kun kilaashidhaan na qaqqabe milikii na gorsu. Gola keessa taa'uuf jedhetti fufa walaloo isaa irraa. Sirba dhiichisaati. Sirba dhiichisaati. Garuu sirba qabsoo ture. Sirba qabsoo ture. Sirboo kaasatuma keessayyuu sirba wucaa sirbi lama anaan sirbi tokko sadassaanii malee sirbi torba sirboo qabsooti guutuu isaatiyyuu. Waan yeroo isaa waan agarsiisu. Sirriidha. Yeroo sanitti ilaagaa dursuudha caala bultumee fi caala dagafaa itti qafaa hin dursine jechaadha. Aartii keessa bubuluudhaan. Yeroo sani tarii artiin Oromootu dadhabee ture. Akkamitti onaan jettee hirphaa afaan. Baay'ee Hacaaluun sirba baasee yeroo sana. Hin baafne. Hacaalu nutu sochiirra jira. Nu booda inni sanyii mootiin jedhu waggaa isaa maal oolutti bina yaadadha. Gidduu isaatti artiin Oromoo akkamitti dadhabee onaan jettee hirphaaf daagim warri turan biyya alaa kutaniiru. Nama muraasa biyya keessatti kanaaf erga wannummaa isaa akka haaratti kan calaqqisee deebi'ee erga itti qaffaan dhufanii taadalaa irra qabsoo irratti agasaa miti san duuba wannummaa malee yeroo nu jiru sanitti kiroo wanti kana siidiin kun dhufaa jira waan filaashichi dhimmi maal jettu dhimmi wanni artii kun yenniisa koppii duplikeeshiniin kun maal naan jettu balaa isaatiif reefu dhufaa jira miimooriin namni kaasetta bakka baruma keenya san dhiisuu namni gabaarraa gali baay'een kasaaree yoo rabsite nama biraatitu koppii godhee koppii raayitisuu yeroo sanittidha. San booda filaashiin dhufee namni kaasetti guutuu hojjechuu dhiisetti gara viidiyoo qeenxatti deebi'ee san booda wanni jiru waan akkasii jira. Baay'ee namatti tola. Sanuma keessa tokko lama jennee immoo gara natti dhufna. Ergasii hoo egaa gara barumsatti goreen ture jettee gidduutti sana booda immoo abdiin kunnee bara kam deebitee sirba baasta? Dhugaadha. Milineemii jiraati 2000 jennee miti akka lakkoofsa Abisiiniyaatti. Inni dura? 2012 jalqabee tana istiidiyoo barbaadachuu jalqabe. Warra dura ol beenu bira suqee haalli isaan kompoositti godhannatti hin bareenne 2013 fulbaanaa kaasee gurbaa Taammiraati Girmaa jedhamu tokko duukamtu hojjeta. Isa qunnamee isa biratti hojjedhee sirba ilaa qeerroo jedhu amma Vision Entertainment jedha. Sandalagee yaa'u kana jechuun waggaa 12 of ijaaree jiru ijaarradhee haga tokko bakka jireenya dhuunfaa ijaarradhee amma saantimni mindaarraa argadhus indoom kiisitti naafee istiil waggoota san hunda aartiin keessa keessatti hin baane keessatti mana ijaarratee garuu humni hin jiru. Waggaa isaatti immoo 2014 sirba Kooyyaa Galaanee jedhu xiqqoo
yaa'u argaa kuma dhibba tokko ol deemee fakkaate fiyoomsaayi. Kuma lamaaf kudha afur akka Kudha afur akka biyya kanaatti waggaa lama nama darbee kana jechuudha. Waggaa lama onkololeessi dhufu waggaa sadaffaa isaan ta'u. Gabaarra oolchee haala sanni artiitti deebi'ee siin jedhagaa. Baga deebite. Sirbichi sunoo inni maalidha qabiyyeen isaa maal ture sirba akkamiti jaalala moo warraaqsa moo innis warraaqsa irraa warraaqsa. Ilaa qeerroo kan jedhu guutuun guutuutti warraaqsa. Warraaqsa akkuma carraa ta'e agas fudhatama arganne barri jijjiiramaa tiraanziishin foormeeshinii keessaas dhufe waan ta'eef amma ta'e namni achitti wantiidha agas mara inni yaagalaan dhulle anaa fi siyyaasuma yookiin warraaqsa anaaf. Irra keessoo isaa laaltu vizibil kan ta'e sirba jaalalaa fakkaata. Haala vizibilii na ta'uu laalte garuu galaaneen isheen galaaneen hin beekamtu eenyu akka taate. Galaaneen kanas ta'e isaanis artiitti si deebisteetti. Deebisteetti. Akkam turte galaaneen? Akka anaatti onuuf gulaalu galaaneen sirbishin. Koyaa galaangaanii yaa galaanee warra beenya babbanni maalitti teenyeenya koyaa galooku osoo kufnaa beekanii kufnee cabnaa beekanii tapharraanaa deemanii heetti jalaa fuutu koyaa galooku osoo duunaa beekanii duunee bannaa beekanii garaayyuun jaabaatanii waadaa sabaa nyaatanii. Koyaa galaanee warra beenya salphannee maalitti teenyeenya koyaa galooku yaa galaanee warra beenya babbannee maalitti teenyeenya koyaa galooku osoo kufnaa beekanii kufnee cabnaa beekanii tapharraanaa deemanii. Jettee itti fuftii siif dhimma anaa dhimmeetti finfinnee tufaa munaatti jaalalaan na beellamteeti waadaa kiyya dagatteetoo alagaa faana galteettidha. Achuma keessatti? Siif dhimma anaaf dhimmi marsaa lammaffaa ceesisaa duuba jechaadha itti deemta akkasi galaaneen. Baay'ee bareeda. Akkuma jedhe galaaneen ijaati ilaalteen jaalala ta'uu danda'a ija nan gulaaluun walaloosaa dabalatee. Abbaan hiikkatu jechuudha. Eeyyee. Waan hundaafuu yeroo tokko tokko yoo atamma rakkina keessa dabarteeti sirba dura hojjette yeroo sirba duraa kan hojjette rakkina keessa taateeti yeroo hidhaan jirutti faayinaanshaali immoo yeroo sirritti of hin cimsine ture sana booda immoo yeroo cimtee deebitee maatii soorattee sadarkaa barumsas bakka achiif gochuu barbaaddu egaa gootee booda artiin daganne deebitee amma fakkeenyaa nama tokko fudhanne jireenyi yoo itti tole waan duraan keessa jiru san dagachuun jira. Ati garuu dagannee waan si mijate qabattee dhufteet ammas artii keessa jirta kun immoo galata qabda. Sana booda hoo? Galatoomii akkuma jette artiin yoo diinagdee wal qabsiiste in ulfaatan ta'uusi. Artiin maddisaa kana nu badhutti keessa keetii madduu qaba. Dhaannaa onnee keetii fi mataa kee keessa naanna'e ati rakkattee tuubboo jala deemu bulte iyyaadatta yoomiyyuu. Ani yeroo sani bara albama duraa sanii gurbaa sana madda galata guddaan qabaa fi Geetachoo Nagaasaa Lammaa jedhama. Amma asuma gara laga xaafuu kana jiraata gara ayaat kana. Kaasatti sun dalagamee dhufuudhaaf inni yoo xinnaate 30,000 ol gumaache. Ani walaloo fi daloo san biratti waan ta'ee fi qarshii 10,000 hin taane alitti jechuun hidhaadha jecha maaliif achi amboo waa midhaan baanee dhufne beellama kabajnee sirna yeroo jiru nu barbaada inni. Akkuma carraa ta'e Finfinneen tuni bosona guddaa taatee nu dhoksite malee haala sanii achi keessa ga'ee san ergan darbee dhuguma amma kaasetta guutuudhaa odoo hojjechuu barbaade amma nama baay'ee wal barteetta tokkoffaa hin dheessitu firii waan ta'eef akka deemtee ispoonsara gaafachuu dandeecha. Garuu akkuma barumsa alillee akka keessa ilaalu akka barataa qacalee wayitan ture natti fakkaata. Gamma saniin barumsa itti deddeebi'ee dhiibbadhee barachuu fi sanaadha amma eessa jirta kan jedhu istiil amma artiin ammas keessa jira. Amma bara lubbuun jiru ayidoon na gaafa na keessaa bahu hin beeku malee amma attuma duukaa jira. Mande buddeena kiyya ani ogeessa bulchiinsati. Amma itti inni guddaan kiyya nan barsiisalleedha. Istiil amma rabbi jedhee fulbaana ammaana barumsa dhuunfaa wal dubbanne jira
warra mastarsii baratan barsiisuudhaaf galgala. Oomijate asuma Hin dhufnanus. barsiisuu fi hojiin bulchiisa humna namaa jechuun seersi irratti deeggarsaatan ture waa'ee gurgurtaa kanarratti maaliif piroodakshinii isteeppii oomisha haga gurgurtaa tan jiru kana keessa bara baay'ee kana keessa ture as keessan jira waa'ee dhimma biizinesaa illee yoo ta'e jechaadha. Kanuma artii deeggariiti. Artiin akkuma jedhe dura dhiifama tarii sirreeffama tarii irratti fudhaa ni kaffaltaa malee siin kaffaluun kiyya artiin naa kaffaletti akka hin jedhe kanatti hojjechuu sirrii miti. Yoo dhimma sabaa yoo dhimma akkuma jenne artiin hawaasummaadhaa siyaasaa diinagdeedhaa aadaa afaaniitii waan hunda keessa hidhannoo qaba. Haala saniin yoo ta'e keessa kee jiraan hojjetta yoomiyyuu dirqama immoo artii kanas hojjechuudhaaf jalqabaa jiraachuu qabda. Maatii jiraachisuu qabda. Amma gaa barattoonni barachuu gaarii isaan barsiisuu qabda. Qoosaa miti akka durii tuubboo jala markaatoon kun laala gaafa bulliree jira gaafa nasi deemee kotobee miidhan. Markaatoo piyaasaa arat kiiloo maal jettee qabbannaa jettee kotobee akkas baatee makaa irratti galuun miidhan tamantuus isuus kana. Yeroo dhimma muuziqaa san raawwachuudhaaf hoggasii layyaadadha baasiin lakkoofsa 40 markaatoo kaateetti kaarraa deemti. Saantima 25 maal gatii ishee. Kun kiisii dhabamee miidhan jechuudha kana. Imaajinsiis waan akkasii ture kanaaf artii yeroo ammatti fooyyofnee daabboo nyaannee bulli kanatti abadan keessa keenya mana hin baafanne jirtiisin jechuu barbaade gabaabinumaan. Ammallee akkuma amma fooyya'insi dhufe kana gara fuulduraallee dhaloonni ittaan abdii qaba jechuudha. Maayifiin wantoonni duratti jiran abdii ta'anii wantoonni babbareedanii dhufan waan baay'eetu jiru. Keessumaayyuu pilaatfoormiin sooshaal miidiyaa kun carraa gaarii banaa jira jedheen yaada. Kanaafuu warri kanaan dura dadhabdan homaa ittiin arganne beekamaadha dadhabina keessan gaa. Uummanni isin bohaarsitan yookaan uummanni isin qabsooftaniif isinaa eebbisuu eebbisaanii isinitti amaxxanu. Kanaan bakka buusnaa gara fuulduraa garuu yoo hojjetame carraa baay'ee jira abdii kutuu hin barbaachisu jechuudha. Dhugaadha. Kana yoo jiru gidduutti mee amma artiin ijoollee sagaleen kiilolee sagalee isaanii dhaggeeffatameen quufne kumaatamaan artii keessa seenan ijoolleen keenya. Kun waan haalamuu miti. Akkuma jettee barri bara sooshaal miidiyaa ta'ee wantoonni carraaqqii fi dadhabbii kee adivaanteejes godhamoo jechuun akka fooyyessanii garaatti baasan dhuguma sirriidha. Ani jalqaba irraa kaasee guumcaa xiqqaa ta'etti galgala mana cinaa deemee sirbaa sagaleen koo baay'ee qalloo bareedu turte. Innas sirbaawwanidha. Jennaan warra akka Umar Suleen faan daagimmoo kun laalaa guddanne. Wannuma artiilee keessa dhufa. Amma anitti sagaleen ammaan ani qaba ittiin weellisa jedhu hagas mara kan humna qabu miti. Dhugaas jechuuf saala. Umar Suleemaan jennaan. Dhugaa keeti. Ani dooyee warbaame walwaanga isaa walwaame wallagga waanga isaa walwaame walloo walwaanga yoosii tolee ittiin taphuu gaachanaa fi goleen jedhu. I don't know isa umarroon dhaggeeffate nan maraadha homayyuu hundaaf kabajan qabaa kana jechuun artiin guddateera hin guddates rakkoon qabu garuu namni tokko bara lafarra jiraatutti gosa ogummaa tokkoon qofa daangee jiraadha yoo jedhe ammatti jireenyi bara ammaa kun hin eeyyamu. Dirqama namni bakka akkamas hin jedha malti disipiliinii ta'uu qaba jedhee tan yaadaan jechuun kallattii adda addaatti barsiisuu qabda daldaluu qabda. Fakkeenya keenya amma akkuma keenyatti akka sabaatti daldalli magaala wal baruun akkuma inni kiiloomeetira 1,000 meeqa Sofiyaas keessa haayiparmaarkeetii suuparmaarkeetii nuti amma keessa qabna. Kanaaf nuti biizinasa keessa galuun artii cinaattis dirqama ta'a. Saniif walumaa galatti ogummaan tokko bara ammaa nama jiraachisu. Qotee bulaan kaleessa loon horsiisuu qofaan jiraatu ara cinaatti jallisii fi waan biraa jalqabeera. Warra qofa bunna qofa oomishan reenqotuu saawwan horsiisuu. Kanumaafuu bara ammaa kun yookiin jaarran keessa jiru. Malti disipiliin ta'uudha ni dirqisiisa jedhee tan qabadha. Sirboota kee viidiyoon hojjetaman keessaa isa tokko kaasne natti fakkaata. Lama moo sadii hojjetteerta? Tokko badeera. Hin jiru badeera. Ana dhuunfaan harka malee. Raayyaa irratti haqameera faana. Elaa qeerroonii fi yaagalaaniin zeerra jiru sirriidha. Jiru tokko qobsi jedhe gara 30 dhiyaate tokko. Qeerroo sana kaasnee irraa. Elaa qeerroo kana. Kan zeerra jira qeerroo. Jechuun jira. Wantiin sunoo kan haqame sunoo. Kan haqame sunoo yaa finfinnee jirudha. Wanti irraa haqame. Yaa finfinnee isa jirudha. Yaa finfinnee. Isa jirudha. Raayyaa irra jiraayyuu. Hoo buraayyuu lafa birbirsaadha. Achirraa haqamee sirriidha. Hoo buraayyuu bakka birbirsaa. Oromoo finfinnee hin maaf galakkistaa. Hoo buraayyuu bakka birbirsaa. Hoo buraayyuu bakka birbirsaa. Oromoo finfinnee maaf galakkistaa. Kan ejersa eegaa maaluu maaf galakkistaa. Hoo buraayyuu lafa birbirsaa.
kan dhakaa haraaraa maaloo maaf galakkistedha. Onnummaan achuu jira. Ela lammiiko ela komooko fakkeessituun diina keetii waraanii kaasii ofirraa. Ela lammiiko ela komooko fakkeessituun diina keetii waraanii kaasii ofirraa. Ela lammiiko ela komooko fakkeessituun diina keetii waraanii kaasii ofirraa. Ela lammiiko ela komooko fakkeessituun diina keetii waraanii kaasii ofirraa. Kana caala sittiin baay'isu ani gaafii koo xumuruufan jira. Siif garuu carraa siifan dabala. Wanti akka dhaamsatti dabarsuu barbaaddu jiraatu yookaan wanti hafe jettu soo jiraate akka kaastu carraan siif kenna. Guddaa galatoomi. Rabbi si eebbisu. Yaa'u carraan nuti as geenye kun sinuu nu biqilcheera. Biqilcheera waan jedhu gama miidiyaatiin jedhii bakka nu duuba kan jiran ijoollee qacalee maal asin jedhanii bakka gonfoo fudhachaa jirtu bareeda gonfoo kabajaa fi gabaa keessatti seentan fudhachaa jirtudha. Akkillee wanni hafe jedhu amma akkuma isin jedhe artiin keenya gosa miidiyaan afaanichi afaan addunyaa ta'aa jiraadha. Beekamu maa gaafii qabdu. Bal'annee akkuma durus bal'aa turre ukkaamsama san jalaa baanee addunyaatti baay'irra. Garuu akka sabaatti maaltu nutti hanqatee dhiyaana laalu amma tokkummaa hin yeroo hunda. Tokkummaan keenya garuu isa afaan bira taree miti. Tokkummaa gochaa ta'uu qaba jedhee yaadaan. Amma bara ijoollee waggaa 20 haga 30 gidduu jiru amma hongulaalu taa'ee ta'anii dhaloonni duuba jiru kun baay'eessaa qoosaa jala taa'ee ta'anii irra dhiifa manaa godhiitu baay'eessaa kana keessa cimaan jiru miti miidhagina jira cimaanis qoosaa jala taa'uun jiru namoonni isaan tokko beest sooshaal moodel godhatanii jechuun nama taatee yookiin akka ija argii hawaasatti godhatanii ta'u laallamu qoosa baay'ata. Sanaaf tokkummaan jennu sun dhufuu qaba gara dhugaatti labanni duuba jiru immoo barumsaan dagaaguu qaba. Ilaaf ilaameen illee sirriitti wal fudhachuu qaba. Ijoollee muraasni gosa naannoo amantii haa ta'uu kutaan haa ta'uu darbee miidiyaarraan deemaa jiru kuni tokkummaa Oromoon jechuu gara tokkotti illee nuuf fidu sussuni hir'ifamuu qaba odoo hin ta'in nu keessaa manca'uu qaba. Maaliif kaleessa Taaddee Birruu giddu galeessa Tuulamaatii amantii kiristaanummaa qabatee jaarraa abbaa gadaa fa'aa fi qabsoota warra ba'aa fi kibba lixaarra jiranirra deemanii yoo isaan kaayoo akkasii jeneraal Waaqoo Guutuu fa'aa wajjin sooressa abbaa gadaa fa'aa wajjin warreen afaan wajjin godhan hammana barumsi hin jiru. Hammana carraa wal quunnamuu hin jiru baay'ee dhiphaadha. Yookiin dhaqxee qaamaan maal goota malee. Kanaaf nuti peesii yookiin isaan nutti as kennasan ulee san irraa fuunee seeraan oofaa irraa oolan jette I doubt. Na shakkaani. Waan baay'ee tafa. Baay'ee tafa. Fooyya'uu qaba kaa maaliif barri keessa jiru kun carraa guddaa nu kenneera hiree bareedinu argaara. Kanaaf qoosaa taanee ijoollee gandaa ijoollee lagaa ijoollee baddaa ijoollee gammoojjii fi dhimma amantii nurraa osoo hin ta'in dhimma Oromoo gudditti gaafa Afrikaatti argamutti saba akkasii qaccee addunyaarraa single tribe qaccee tokko ta'ee addunyaarraa miliyoona 60-70 ta'ee biyyoota Afrikaa most of jechuudhaan biyyoota Arabaan ta'e irraa kana fi duubatti deemee ilaalla keessa jiru keessatti guddina keenya kana barumsi keenya dandeettiin keenya diinagdeen keenya hawaasummaan keenya ija sangituun dhufuu qaba jedhee yaadaan. Kana ta'u hawaasni duuba keenya jiru barumsa irratti cimee qoosaa qofa odoo hin ta'in serious bakka sirnaatitti argamuu qaba kan jedhu wanti qaba. Darbee immoo diinagdee irrattis wal injifannoo maal tura akkas wal dhiibu jiraami gasuma artii kana soggaa inni sogoloo seera waan jedheef amma nama wayitan ture nama ikoonomiksii ciraan ture Oromoo mi'ootu ilaamee bareeda qabaatee magaala Finfinnee dhiisii maaloo dhiisii akka gaanfa Afrikaatti buna Jimmaa qofa ciree guddu'ee tokkoon mana taa'ee buna Jimmaa godina Jimmaa irraa argamu qofa gabaa addunyaaf dhiyeessee too mana isaa bilchee tokkummaa isaa bilcheeffatee wal faana taa'a. Wanni xixiqqoon adda nu hiruu fi qaawwa nuti saaquu qabdu kan jedhu natti ogeessi diinagdee yookiin ikoonomiksii sun rafee bulee kan ilaalu dubbiin nama sanaa dhugaadha. Kanaaf tokkummaa irratti hojjechaa qabna. Tokkummaa afaan jennu osoo hin ta'in qabatamaa lafarratti. Gulantaaleen tokkummaa maalii eessaa ka'a akkuma jedhe miidiyaarraa ka'a. Hawaasummaa naannoo amantii jedhanii tokkummaa fiduuf gaafa amantii keessa kabajeetti keeraa kabajee gammoojjii Baalee baddaa Tuulamaa adda kan Wallaggaa isa osoo hin ta'in kun walii gaafa kabajee wanti xiqqoo kana keessaa baafnee dhiifne tokkummaan keenya daran itti deema kan jedhudha sanarratti.
waan addaa nan qabu jiru qabeedhe wanni naaf hin jiru gaa isin Bajigaan gara fuulduraa karoorri isaa maal inni gama artiitiin wal qabatee jechuun fakkeenyaaf amma diinagdee kee utubuuf artii cinaatti hojii biraatiinis akka cimtee hojjetaa jirtu naaf kaastee sana wal bukkeedhaan yookaan immoo wal cinaa paaralal deemsisuuf gara fuulduraa manni immoo Bajigaan akkamitti si eegan gara fuulduraa karoora kee xiqqeessitu. Guddaa galatoomii xiqqeessuu ati kaatu. Jechuun yoo jiraates itti dabale. Galatoomii artii irraa biraan hafoon akkuma isin jedhe egaa amma akka sammuun koo lapheen koo natti mutti herti biitiin kiyyaadha jirutti artii biraa akka deebiidhaan hin jenne. Ijoolleen isaa baay'atan maaloo isaa ta'u maaloo isaa akkuma ta'e waloo cinaa oofta kan jedhu akkuma paaraalee jettee waan istiili itti amanaa jiruuf sirboonni sadan tokko na bukkee jiru tokko Oromoo istiidiyoo jira. Baranarree ta'uu baatu waggaa taanus haa ta'u ji'oota mee waggaa dheeraa fudhaa inni guyyaa eeggatee hin ba'a gara hawaasaa hin dhufa akka durii sanii haalli inni itti kompoositti ta'u viidiyoo itti waraabamu amma agartee artiin inni barumsati be istiidiyoo kan ibilu sirba bareeda hojjetee qofa odoo hin ta'in eessatti hojjetee gulaalee fi kaameeraa akkamitti waraabame maaloo kuni hundiyyuu nu barumsa mataa isaa danda'edha. Muddamtee akkas waan qulqullummaa hin qabne tokko fuutee akkas baatee boodatti saalfachuurra haalan daajesti ta'ee bilchaatee itti dhimmamee ija ogeessatti ilaalamee akkan jedhe sirbicha ammaa anaa mitan barreesse namuma dhalataa naasoo barreesse saniin artiin anuma duukaa jirti boruuleen afaan wata harkaafatti hinaafuu jedhe haga afuurri lafarrattutti jedha akka nama keessa koo amma dubbachaa jirti akkasi. Galatoomii egaa turtii bareedaa waliin taasisnee akkumaatu jette immoo Oromoof qabattee akka dhuftu gaaf tokko abdiin qaba. Egaa sagantaa keenyaarraa kanumaan xumurraa kabajamtoota daawwattoota keenya sagantaa Bajigaa waliin taasisaa turre isa daawwattan fakkaata. Egaa gara fuulduraa deebi'ee dhufa jedhe nus ni eegna. Har'aaf garuu sagantaa isa waliin taasisaa jirru kanumaan xumurraa qophii biraatiin hanga deebinee wal agarrutti turtii gaarii nagaatti. Thank you.